godhare erga jireenya lafarraa jibbitanii of ajjeesuun keessa dirqama argatee galaa biyya keessanitti of ajjeesaa. Maatiin keessan sinaan waallatan maaliif lubbuu keessanis baastanii reeffi keessanis biyya ormaa keessatti akka abbaan barbaadetti taphata. Galaa biyya keessanitti of ajjeesaa. Maatiin keessan sinaan waallatu firri boo'ee sinaan waallata. Of ajjeesuun keessan dirqama taanaan akkasuma maaliif biyya namaatti of ajjeesanii akkuma taatanii iddoo jirtanii tikkeetti billi 2,000 3,000 haa ta'u 1,000 haa ta'u kutattanii gara biyya keessanii galtanii of ajjeesuun gaariidha jedhee yaadaan. Duratti isin gorsa maaliin godhare hin nuffine bakka miseejii akkanaa barreeffama poostii akkanaa dhaga'uu arguun nuffine. Nagaafi hararri waaqayyoo karaa kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akka jirtu nagaa keessanii ala obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Gidduu kana badeen jira haala miidhagaa keessa waan hin jirre isin duraatii badee isin jira. Haa ta'u waaqayyoon gargaaree nagaan deebi'ee jira. Sana rakkoo sabiskaayi gochuun galaa warri haaraan maatii kutatanii kan jirtan sheer godha. Please gidduu kanaa shamarran keenya hafuurri maal akka itti gale ani hin beeku. Hafuurri maal akka itti gale ani hin beeku. Har'as obboleettiin wayii kana booda jireenya biyya lafaa nageeraa reeffa koo adaraa torbii tokko booda yoo dhabamee fi maatii koo gashaa jettee fuula sooshaal miidiyaa irratti maxxansitee jirti. Gidduu darbe kanas obboloonni baay'een waan akkanaa yeroo isaan maxxansan argaa dhagaa ture. Obboloota koo obboleettii tokkotu guyyaa madheen gaddaa obboleettiin tokko kan biraa yeroo isheen wanta akkanaa sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu ishee tokkollee nan beekaa qaamaan miidhuu baatu nama sooshaal miidiyaa kana sirriitti ishee beeku tokkodha. Yerootti sooshaal miidiyaa irratti fakkii oofan arginu mucaa kana keessaan dubbisee jechuudha. Kazaan isheen akka carraa daftee naa deebistee lakkoofsa koo barreessee karaa WhatsApp dubbisa daraa jiree. Kazaan booddee dubbistee maal taate jedhee na wantoota tokko kaasee gaafa haasa'uu fi akkasumaan jettee mucaan kun biyya lafaa kanarraati eenyumaan olitti namni nama hubatu harmee ofiiti yookiin immoo haadha ofiiti jedheetiin yaada. Garuu haadha kootiin wal hubachuu dadhabne walitti mufate. Kanammoo hiriyaa kootii maddee gaafa ollaan irraa bahu isheen wal gootinaan of gooti jettee na shakkiteetu sooshaal miidiyaa irratti na baastee malee jetteetu yaada tokko na kaastee anillee kanarra dhaabadhee wantoota tokko dhugaa baheetiin gorsee obboleettii kana jechuudha. Egaa obboleettiin kun viidiyoo kan hin argite yoo ta'ee fi wanta ati dubbattee xiqqoo ishee wanta laphee itti na bu'ee fi akkasuma immoo obboloonni murtoo kanaaf irratti fudhatan kun tarii nama isaan hubatu dhabuurraan kan ka'e waan jedhu yaadeen ergaa kana dhalootaaf dabarsaa jira jechuudha. Maal isin jechuu barbaada obboloota koo? Ani gidduu kana maal akka dhalootatti bu'e ani hin beeku jechuudha. Hafuurri abdii kutannaa dhalootatti namaa jira. Biyyi lafaa nagee jedhee dhaloonni ofii isaatii kiyyoo fuudhee ofitti diree akka lubbuun salata kanarraa darbu seexanni gochaa jirti jechuudha. Maal akka ta'e ani hin beeku. Maal akka itti galee ani hin beeku. Tarii madaamatu waan nyaachisaa ijoollee keenya. Inti nan nuffee Biliis ani amma wanti jechuu barbaadu tarii lafa kanarratti nama isin hubatu dhabuu dandeessu. Hiriyyaan konni keessanii dhabamuu danda'a. Maatiin keessan isin hubachuu dhiisuu danda'a. Yaa maatii keenya nu hubatan, obbolaan nu hubatan, firri nu hubatu, namni nu hubatu akka sooshaal miidiyaa irratti waraqaan kanatti fakkaachuu dandeenya. Gaafa kana immoo dubbiin isaanii, jechi isaanii, haalonni isaanii haamilee keenya nu tuquu danda'a. Akka nuti jireenya bakka wanta hin taane lubbuu keenya irratti murteessu jireenya hin taane irratti akka fudhannu nu gochuu danda'u kophummaan nutti dhagahamuu danda'a. Kana nan beeka. Obboloota baay'ee irrattis wanti argu kanadha. Kanaaf jettanii immoo isin tarii hiriyyaas jettanii tarii haadhaaf abbaa keessanii jettanii tarii obbolaa keessanii jettanii gaafas immoo osoo hin taane lubbuu keessan irratti fudhatanii yaa obboloota koo guyyaan isin har'a haalonni hundumtuu isin irratti waldulee halkanii guyyaan isinitti dukkanaa walii wallaalchise kana hin darba jechuudha. Nama akkam ta'e nama obsee ciniinnatee keessa dhaabbatee yookiin immoo keessatti waaqayyoon barbaaddatee fi guyyaan dukkaan sun hin darbiti jechuudha. Garuu
har'a ariifattee muddamtee aariitiin guutamtee lubbuu kee irratti murtoon taane fudhatta yoo ta'eefi siif jireenyi dhumateera jechuudha. Jireenyi lafa kanarratti deebitee arguu hin dandeessu. Kan osoo beektanii maaliif du'a filattu? Gaafa isin duutan warri isin sababa isin godhattanii duutaneessu inuma jiraatu. Jireenyi kan isaanii itti fufa. Isintu miidhamas malee isaan miti kan miidhamu. Har'a haga lafa kanarra jiraattan beektuun boru duutanii isaan duutanii beektuun maaliif murtoo akkasii lubbuu keessan irratti fudhattu? Tole immoo erga ishee dirqama isinitti ta'e galaame akkuma isaatan ta'a gara biyya keessanii galaa argitaniittu gidduu kana obboleettiin wayii ofiin of ajjeesta jedhamee deebisee namatu ajjeesee dhokfame jedhanii wantoonni baay'een haasa'amaa jira jechuudha. Sababbii obboleettii sanaatii fi iddoo reeffi tursiifamutti kan arganii reeffi kana dura deemu jedhamu waan akkasii kana dura kan taa'e kan abbaan hin beekamne eenyummaa ishee kan hin beekamnetu achi jira jedhaniitu odeeffamaa jira jechuudha. Lubbuun kun tarii akkuma kana ofirratti waa haa murteessitu murtoo wayyaa fudhattu namni haa ajjeessu akkasuma immoo dhukkubsattee haa duutu wanti ta'e namni beeku tokko hin jiru jechuudha. Maaliif erga immoo isheen godhare erga jireenya lafarraa jibbitanii of ajjeesuun keessa dirqama erga ta'e galaa biyya keessanitti of ajjeesaa. Maatiin keessan sin awwaallatan. Maaliif lubbuu keessanis baastanii reeffi keessanis biyya ormaa keessatti akka abbaan barbaadetti taphata. Galaa biyya keessanitti of ajjeesaa. Maatiin keessan sin awwaallatu. Firri boo'ee sin awwaallata. Ajjeesuun keessan dirqama taanaan akkas wayya. Maaliif biyya namaatti of ajjeesanii? Akkuma taatanii iddoo jirtanii tikkeetti birrii 2,000 3,000 haa ta'u 1,000 haa ta'u kutattanii gara biyya keessanii galtanii of ajjeesuun gaariidha jedhee yaadaan. Du'atti isin gorsa maaliin godharee hin nuffine bakka miseejii akkanaa barreeffama poostii akkanaa dhaga'uu arguun nuffine dhaloonni abdii kutachaa jiran jennii maal akka dhaloota dhugataa jiru beeku. Biliis yoo isiniif danda'ame ofitti deebi'a. Ijoo wanta nafni tokko barnamni kan murtee godhatee fudhatu. Garuu duuni kuni guyyaa isheen nuu dhuftu nuti hin beekne malee wanta nuuf hafu miti. Indee jiraanniyyuu hin quufne bara. Nuti amma makaraa meeqa nyaanneeti qormaata adda addaa qabaachuu dandeessu. Jiraanniyyuu hin quufne kanuma keessattiyyuu. Umuriin keenya iyyuu gabaabduudha. Har'a deemnee, bor deemnee, ibsaan deemnee wanti beeknu tokko hin jiru. Haga nuuf danda'ametti garuu makaraa adagaa hundumaa wanta biyyi lafaa gonnuuf qopheessitu nyaachaa jajjabaannee gaarummaa waaqayyoo ofirratti eegaa yoo jiraanneen ala. Har'a lubbuu lafa kanarra jiraachuun keenya sababa waaqayyooti. Akkasumas jiraanna miti. Silan hojjettee argadhuuf maallaqi kun na jiraachise miti. Silan fira qabu firri kun na jiraachise. Silan maatii qabu maatiin na jiraachise miti. Waaqayyo sababa narraa qabaaf na jiraachise jechuudha. Haalota ulfaataa kamitti qormaata ulfaataa kam keessattiyyuu waaqayyo sababa narraa qabaaf na jiraachise. Ani immoo sana laalee waaqayyoon galateeffadhee har'a yoon haala cimaa kana keessa ceeneen natti waaqayyo wajjin darbate bor haala kam keessayyuu darbuu akka hin danda'utti ofan abdachaa jechuudha. Waaqayyos na amanadhaa jechuudha. Warreen kaanifillee dhugaan bahaa jechuudha. Har'a hiriyyaan keessan sin miidhuu danda'a. Namni gaa'ela wajjin godhattan sin miidhuu danda'a. Dhalli keessanillee sin miidhuu danda'a. Akkasuma maatiin keessan sin miidhuu danda'a. Bakka ana har'a kanarra dhaabbadhee wanti fedhe haa badu. Qabeenyi koos dura koos haa badu. Wanti fedhe haa badu. Har'a kanarra dhaabbadhee haalan jiru sana keessatti of jabeessee waaqayyo kootti gaafan cite garuu dhugaa waaqayyo jiru. Namni isa kaleessa si jalaa badisan wanta kaleessa sitti bu'e sana qormaata kaleessa haalota kaleessa jireenya keessatti dukkaneessa sana caalatti jireenya gaarii tokko jiraatta jechuudha. Aina gaafa qormaanni nutti dhufu bara abdii kutannaa haalonni nutti dukkanaa'u ifan arginu dukkana malee akkasuma immoo bakka jireenya keenya wallaal iddoo jirru wallaal hin nukkubsanna. Kophummaan nutti dhagahama akka waan firri namni hiriyyaan nu cina jirre nutti dhagahama. Sana keessatti garuu waaqayyo jira. Kanaaf obboloota koo of hin ajjeesinaa please. Murtoon taane birratti hin fudhatinaa please. Namni wanta hafu tokko bar godhata. Wanta hafu tokko bar hawwa. Duuti garuu waan haftu miti.
Sanuma wanta guyyaan beekne wanta yeroo beekne jettan lubbuu keessanii du'a gaafa murteessitan keessumaa biyya ormaa halagaa qixxee bakka itti namni reeffa keessanillee kaasee awwaaluu hin dandeenyetti. Argitanii mucaaleen gadda duute reeffi isheellee akka inni hiikame maramne godhanii. Mucaan sun maal akka taatee wanti beekanii jiran yoo namaatiin ishee bu'aa meeqatu garaa isaanii keessatti qulqulfata. Isaan gubatanis isheen darbiteerti. Isheetu jireenya ishee dhabe malee isaanii nama jiraatu. Sijalee kanaafiyyuu adaraa keessanii ergaan ani isinii dabarsu of hin ajjeesiina. Yoo isinii danda'ame gara biyya keessanitti galaa. Afuurri abdii kutannaa kun hara maqaa Yesuusiin haa cabu ijoollee keenyarraati. Yesuus maal taatan ijoollee? Namni bara jireenya xiqqaa keessatti kolfee gammadee jiraataa jira. Inni nuti biyya namaa keessatti utuu mindaa gahaa argannu jireenyi nuti haphate jennee sammuu keenya dhiphisnee lubbuu keenya irratti murtoo hin taane fudhannu biyya Itoophiyaa keessatti barree mindaa nuti torban argannu ganaa jedhee jiraata namni kan biraa. Mindaan inni ija tokkotti fidu nuti kan keenya gaafa irreen isa torbanitti argannudha jechuudha. Garuu sanaa jedhee jiraata. Nuun garuu dhiphinni nurra jira yaaddoon rakkiin waan hundumaa nutti buuse. Achi kaanee lubbuu keenya irratti murtoo taane fudhanne. Sanuu namaaf jenne, sanuu haalaaf jenne. Waan darbuuf jettanii waan hin darbine hojjetina. Du'ammoo isheen hafni kanaaf hin ariifatiina. Please jiraadhaatii hojii Waaqayyoo argaa. Jiraadhaatii namoota kaaniif illee bargaafa qorumsa kana keessa dabartan barumsa taatu. Namoonni kaan illee barri isin ilaalee jajjabaata. Dhugaa ba'umsa isaaniif taatu barra. Haalli isin dukkanni isin keessa deddeebitan kun namoota kaaniif dhugaa ba'umsa ta'a. Kanaaf please. Ati jenna malee ani jiraachuu koo eenyu yaade darbee arra ga'u kan nyuuta keesse si du'a koo didee.